Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qacaqasaa jirtan Kello miidiyaadhaa odeeffannoo har'aan isinitti hima. Moyyaaleetti lolli Oromoo fi Somaalee gidduutti dhalateen miidhaan dhaqqabu himame. Kibba Oromiyaa Moyyaaleetti lolli sabaa Oromoo fi Somaalee gidduutti dhalatee miidhaa guddaa geessiseera kan jedhu har'a hawaasni walii qoodaa jira. Lolli kun maaliin akka eegale ifatti himamuu baatus haleellaa sabummaa gaggeeffame keessatti namni du'ee jiraachuu akka malu himameera. Akkasuma namoonni hedduunis madaaniiru jedhame. Isaan madaa'an keessaa Inispeektar Gilmee Galmaa Boruu namni jedhamu akka keessatti argamu gabaasichi ibseera. Oduu keenya birootiin kaleessa markaatootti balaan abiddaa irra deebiin uumamuun booda har'a suuqileen cufaa ooluu gabaafame. Balaan abiddaa dilbata kaleessaa Finfinnee markaatootti bakka Dinnichi Barandaa jedhamee beekamutti gamoo jaabulaan qabate miidhaa guddaa osoo hin geessin to'atameera. Markaatootti irra deddeebiin balaan wal fakkaatu bara kana uumamaa jira. Sababaan balaa kun uumamuuf ifatti waan beekamu hin jiru. Kanaan duras yeroo lamaa ol markaatootti balaan abiddaa uumamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannaa magaalota bareechuu jedhuun yaada misooma koriidarii lafa qabsiisaa jiraachuun ifa. Misooma koriidarii wal qabatee bakkeewwan hawaasa buqqaasuu barbaadu ofuma isaa abiddatti qabsiisa jechuun mormitoonni Amhaaraa hedduun miidiyaa hawaasaan qoodu. Dhugummaan balaa akkanaa mootummaatu ofumaa qabsiisa jedhuuf garuu ragaa qabatamaan hin jiru. Balaa abiddaa kaleessa uumamuun booda har'a suuqileen markaatoo hedduun cufaa ooluu isaanii miidiyaa hawaasaan qoodameera. Daldaltoonni markaatoo hojii hojjechuu hin dandeenye jechuun suuqii cuccufan ka jedhu gabaasaan argame mirkaneesseera. Sababa suuqii cufsiisuu isaan geesse ifatti gabaasa kana haga hojjennetti argachuu hin dandeenye. Ta'us biyyattii keessatti raabsaa shaqaxaa adda addaaf qeen wiirtuu taate markaatoon suuqii cufuun balaan duubaan dhufu haala salphaan kan ilaalamu miti. Sababa qaala'insa jireenyaaf baatilee darban daldaltoonni markaatoo mi'a mana keessa dhoksuun himatamaa turaniiru. Ergasii asaa immoo balaan abiddaas gaaga'amamaa irraan ga'u gabaafama. Oduu keenya birootiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigray Obbo Geetaachoo Raddaa qormaanni siyaasaa jiraatus bulchiinsi isaanii Eertiraa waliin hariiroo nagaa uumuuf kutannoo qabaa jedhani. Eertiraa waliin nagaa buusuu fi kana ka booda waraansi filannoo ta'uu hin qabu jechuun gaaffiif deebii gaazexaa biyya Xaaliyaanii Abey jedhamu waliin taasisaniin dubbataniiru. Walgahii ogeeyyii fayyaa tola ooltummaa Xaaliyaanii Turiin keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachaa akka jiran Obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsi isaanii Eertiraa waliin nagaa uumuu akka barbaadu ibsaniiru. Ta'us waraana waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture irratti yakka lammiilee nagaa fi dubartoota irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fi haqa mirkaneessuuf mala idil addunyaa barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Loltoonni Eertiraa har'allee naannoo Tigraay qabatanii jiraachuu kan ibsan Obbo Geetaachoon akka fakkeenyaatti iddoowwan loltoota Eertiraan qabamanii jiran iroof kaasaniiru. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaa loltoota Eertiraa naannoo Tigraay keessaa baasuun itti gaafatamummaan kan mootummaa federaalaa ta'u eeruun ta'us Eertiraa waliin nagaa buusuu akka barbaadan ibsanii jiru. Dursa garuu Eertiraan yakka raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi ka jedhan warreen namoota nagaa fi dubartoota irratti haleellaa raawwatan itti gaafatamuu qabu jedhaniiru. Haqa mirkaneessuuf hojimaanni idil addunyaa barbaachisaa ta'uu kan ibsan Obbo Geetaachoon waraana Itoophiyaan alatti loltoonni biyyoota biroo waraana kana irratti waan hirmaataniif komishiniin idil addunyaa hundeeffamuu akka qabus gaafataniiru. Waa'ee waliigaltee Piriitooriyaa irratti kanneen waraanichi akka itti fufu dhiibbaa uuman hedduun jiraatanis waliigaltichi bakkoota Tigraay hedduu keessatti waraanni akka dhaabbatu sagaleen rasaasaa akka hin dhaga'amne godheera jedhan. Haa ta'u malee raawwiin waliigaltee Piriitooriyaa harkifachuun irraa kan ka'e buqqaatonni mana barumsaa fi kaampii keessa jiraachuuf dirqama ibsaniiru. Garaagarummaan siyaasaa Tplf gidduutti mudates dhugaa ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuuf tokkummaa nu barbaachisaa uummanni keenya nagaa qofa gaafachaa jira jedhanii jiru. Oduu keenya itti aanuun deetaa ministeera nagaa akka turanii fi miseensi caffee Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'aa meeshaalee waraanaa seeraan alaa mana jireenyaa isaaniitii argamaniiru jedhaman ilaalchise himata irratti dhiyaate akka ofirraa ittisan manni murtii ajajuun isaanii yaadatama. Aangaawwan duraanii kunis aangaawonni mootummaa dhimmicha beeku jedhan 5 mana murtiitti dhiyaatanii jecha ragummaa akka kennaniif ragaa ittisaa waammatanii turani. Haaluma kanaan wayita Obbo Taayyeen deetaa ministeera nagaa turanitti hoggana isaanii ka turan ministeerri nagaa Obbo Binnaalfi Andu'aalemii fi poolisii federaalaatti ajajaan qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa akka ta'an komishinar itti aanaa Malaakuu Faantaa har'a akka lakkoofsa Itoophiyaa 9/2017 dhaddachatti dhiyaataniiru. Aangaawonni lamaan jecha ragummaa kennuu isaaniitiin dura Obbo Taayyeen yaada dhiyeeffachuu akka barbaadan abbootii seeraa erga gaafatanii booda dhimma meeshaa waraanaa ittiin himataman haasaa taasisaniiru.
ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu ajajaa hangafoota mootummaa naannoo Oromiyaa 3 raawwatamuu ka dubbatan Obbo Taayyeen sababni isaan ittiin hidhamaniifis ajjeechicha waan mormaniif akka ta'e himan. Wayita aangoorra turanitti isaanis ta'e maatiin isaanii yaaddoo nageenyaa akka qaban kan himan Obbo Taayyeen yaaliiwwan ajjechaa siyaasaa 3 irratti raawwatamuu himan. Eegdonni isaanii irraa ka'uu hordofee yaaddoo nageenyaa qaban Komishinara Itti Aanaa Malaakuu Faantaa mariisisuu kan himan Obbo Taayyeen meeshaa waraanaa hidhachuuf waajjira ministeera muummeetii xalayaa akka barreessifatan akka itti himan dubbatan. Sana boodas dhaabbata itti hojjetan ministeera nagaatti ministeera akka ta'an Baannaalfi Andu'aalem xalayaa akka barreessaniif gaafachuu isaanii himan. Haa ta'u malee xalayaa malee afaanumaan haasa'uun wayya jedhamuun meeshaa waraanaa barbaadanii akka hidhatan waliigalamuu dubbatan. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa kilaashii 1 fi irraa argachuu isaanii fi kaazinaa yookaas qabduu rasaasaa 2 waliin bara 2015 keessa hidhachuu isaanii dubbatan. Obbo Taayyeen dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa ittiin himataman ilaalchisee yaada kana erga dubbatanii booda ragaaleen ittisaa isaan waammatan Komishinara Itti Aanaa Malaakuu Faantaa fi Obbo Andu'aalem dhaddachatti dhiyaataniiru. Ragaaleen ittisaa Obbo Taayyeen waammatan lamaan sirna kakuu erga raawwataniin boodas dabareen gara dhaddachaatti ol seenuun jecha isaanii kennaniiru. Manni murtichaas jecha ragaalee ittisaa lamaanii erga fudhatee booda jecha ragaalee ittisaa hafan fudhachuuf sadaasa 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa beellama qabatee jira. Oduu keenya birootiin Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa lammiilee Itoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 ol du'aan adabde. Kanneen ajjeefaman keessaa 21 lammiilee Paakistaan, 20 Yaman, 14 Siiriyaa, 10 Naayijeeriyaa, 9 Masrii, 8 Joordaan, 7 ammoo Itoophiyaa irraa ka dhufan ta'uu AFP'n gabaaseera. Lixa biyyattiitti kan argamtu bulchiinsi Naajiraan keessatti qoricha sammuu namaa hadoochuu gara Saudi Arabiyaatti galchuun kan himatame lammiin Yaman sanbata darbee du'aan adabamuu hordofee lakkoofsi lammiilee alaa barana qofa ajjeefamanii 101 ga'eeraa jedhame. Bara 2022 fi 2023 waliigala lammiileen biyya alaa 34 Saudi Arabiyaa keessatti du'aan kan adabaman yoo ta'u bara kana ka waggoota lamaan darbanii dachaa 3 dabaluutu himame. Dhaabbata mirga namoomaa Saudi European Saudi Organization Human Rights ka teessoon isaa Awurooppaa Berliin ta'e raawwiin murtii du'aa bara kanaa riikardii cabsuu caqaseera. Daarektarri dhimma seera dhaabbatichaa Xaa Alhaajii kun murtii du'aa olaanaa lammiilee biyya alaa irratti murtaa'edha. Kanaan dura Saudiin waggaa tokkotti lammiilee biyya alaa 100 ta'an du'aan adabdeen beektu jedhan. Adabbiin du'aa lammiilee biyya alaa irratti darbe kun sababa daddabarsa seeraan alaa qoricha sammuu namaa hadoochuu ta'uu gabaasni ajansi Firaansi Pirees ibseera. Waggaa kana keessa namoota 92 irratti sababa daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuun murtiin du'aa akka murtaa'e yoo ta'u isaan keessaa 69 lammiilee biyya alaatii jedhame. Saudi Arabiyaan bara 2023tti hidhamtoota du'aan adabuutiin Chaayinaa fi Iraanitti aantee sadarkaa 3ffaa irra akka turte falmaan mirga namoomaa Amnesty International ibseera. Biyyattii keessatti bara 2024 keessa lakkoofsi namoota murtii du'aan raawwatame haga ammaatti 274 ta'uu gabaasichi mul'iseera. Kanaan dura akka gabaafametti daddabarsitoonni namaa seeraan alaa daangaa Saawudii godaantota seensisuuf maallaqa guddaa akka gaafataman himan. Warra maallaqa hin qabne baala sammuu namaa hadoochuu baachisanii deemsisuun ka jedhan namoonni yaada kennan namoonni hedduun baala sammuu namaa hadoochuu ta'ullee otoo hin barin daangaa eegdotaan erga qabamanii booda baala sammuu namaa hadoochuu ta'uu baruu jedhan. Haala kanaan lammiileen Itoophiyaa hedduun qabamanii mana hidhaa akka jiranis dubbataniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.